Sumayyaan amma maashaallah tabarakallah yaada gaarii dubbattee jirti akka duraati miti amma ani Addis Ababa jira Baahardar illee hin jiru Gondar illee hin jiru Addis Ababa jira Sa'idoonatti dhufuu dandeettaa ijoollee teetillee arguu dandeettaa jettee dubbattee jirti fuula miidiyaa isii irratti guyyaa kaleessa jechuudha. Sa'idoon immoo akkuma Gondariin isii soquu deemetti hin argamne jedhanii rabbiin isallee nagaan haa deebisu hamtuu irra haa qabu. Sumayyaallee maashaallah amma yaada gaariitti deebiteetiin jirta. Rabbii walitti isin haa deebisu ayyaana kana gammachuu walitti isin haa deebisu Sa'idoo fi Sumayyaallee rabbiin haa gammachiisu inshaallah. Jechi isin jettu tokko garuu ana akka isatti deebi'uun hin qabu isatti deebi'e jedhellee hin yaadu. Jettee dubbatti bakka tokko aayyuu wajji maaltu bakka tokkotti isin jiraachisee miti aayyuu wajji bakka tokko hin jiraadhu jetti aayyuun Adaamaa haa jiraattu Sumayyaan Addis Ababa haa jiraattu kan Sa'idootu murteessaa jechuudha jarri lamaan akka walitti waliin geenne akka walitti hin buune yoo Sumayyaa wajjin jiraachuu barbaade ijoollee ofii wajjin gammachuu jiraachuu barbaade akka isin jettaniiti afuris fuudhu sadiis fuudhu hundaa garagara godhu qabu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel jalatti argamtan hundumti keessanuu baga jiraattanii alaa fi biyya keessatti akka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hordoftoota kiyya horroonni jalqaba irraa hanga mana hordoftan hedduunaaf galatooma horroonni haarawaa taatanillee ani haa dhufu baga nagaan gama YouTube channel kiyya dhuftanii seenaa YouTube channel kiyyatti dabalama maatii YouTube channel kanaa ta'a subscribe like share godhaa isiniin jedha akkasuma koomentii yaada keessan barreessa. Egaa viidiyoon kiyya waa'ee Sumayyaatii akkuma asirraa argitan kana waa'een Sumayyaa viidiyoon akkuma itti fufetti jira. Sa'idoolleen hanga ammaa humaan argamne hafuurri hin jiru. Sumayyaan itti bilbilee isaan dalaguu sagalee ergee bilbila nama hedduuti yaalee waa takka Sa'idoon akka Gondariin ga'ee baadiyyaa Gondariin jira jedhee achi viidiyoo gadhiisee viidiyoollee oddasanii gadi hin dhiifne. Maal akka inni keessa jiru namni irraa quba qabu hin jiru akkasuma aayyoollee maraataa jirti. Sa'idoon waa ta'e ani Sumayyaa hin dhiisu jetti. Sumayyaan immoo kayoo dura nu jettu amma immoo kakatteetiniin ani Addis Ababa jira koottuu ijoollee tantee laalii nallee arguu barbaadde koottuu si eegaa si simadhaa jira. Wallaahi jettee akkasuma kakatti. Kanaafuu rabbi walitti haa deebisu akkasuma immoo ani isaa wajjin jiraadhu maali akka jettu kanallee dhiisi. Dhiirsa kee dhiiftee abbaa ijoollee keetii dhiiftee kabirallee heerumtu sanuma humaa garaagarummaa hin jiru jechuudha. Kan bakka tokko jiraatu akka mataa kiyyaatitti obboleettinuu bakka tokko yoo hojii jiraatte wal lolti jechuudha saanuu dhiisiti. Obboleeyyan lamaanuu jechuudha. Kanaafuu masaanuun bakka tokko jiraachuun hin danda'amu jechuudha. Masaanuun akkasittuu yoo taatellee ta duriiti malee ta bakka tokkollee wajjin jiraatte walloltullee osoo waliin jettu ta'a ammaa walloltu yoo ganama galgalli ulema walloltumuu taate malee faayidaan kan jiru bakka tokko jiraachuun maaliif bakka tokko jiraattanii Sa'idoon mana lama qaba jedhee isin dura dubbatee jira. Kanaafuu Sumayyaan Addis Ababa jiraatti akkuma jalqaba irratti jedhee aayyoon immoo Adaamaa jiraatti afuris fuudhu. Hundi isiitu garagara fagaattee jiraachuu wayyaa jechuudha. Namni kamuu masaanuu miti namni kamuu yooma gargar fagaatee jiraate eegasii turee waliin dhufe mi'aa malee namni bakka tokko ganama galgala ijaa wal argu waliin jaalatu wal dhabbiin jidduu isaaniitillee hin dhabamu jechuudha. Kanaafuu martuu gargar fagaatee jiraate gizee wal barbaade walitti dhufe bareeda. Kanaaf jettee wanni aayyoon bakka takka hin galu jettee jaarsa kee dhiiftus hin jiru jechuudhaan dhaamsi kee akkasuma yaadamu. Akkasuma Sa'idoon hafuurri isaa dhabamee jira. Akka gaafsaniitti viidiyoota akkas gadi hin dhiifne namoonni hedduun soqaa jirra jedheetumaan dubbataa hin argamne isaa dubbata malee namni Sa'idoon argame jedhee dubbatu hin jiru. Sa'idoo rabbiin nagaan haa deebisu ammoo Sumayyaani akka malee si eegaa jira koottu gizee carraa si kenne kana koottu jettee Sumayyaan dubbataa jirti. Akkasuma amma immoo ndawum harariin deemte qalabatii si godha qalabatii si bitaa keekaa si bitaa koottu jetti jechuudha amma immootu. Yoo dura Addis Ababa jira amma immoo maaltu hararis si dabarsee ammallee deemsi hin dhiifne deemaa jirta.
akkasi Sa'iidoo rabbiin haa laaffisu hafuurri isaatu dhabame rabbiin isaa nagaan haa deebisu jechuu gara biyyaa maal akka isa mudate namni beeku hin jiru akka Gondariin deeme achumaan deeme achi hafe akkasi rabbi haa laaffisu ka jidduu Sumayyaaf Sa'iidoo akkasuma immoo Aayyuun immoo dhaadhatuu fi chachisuu isiisan hin dhiifne maaliif yaadisi jijjiirtee kayoo dura garagarana jalaa fiitu amma maaliif kootu jetteeni amma maaliif yaadisi jijjiirte waan akkana kana haasofti jechuu Aayyuullee awwala innuu haa argamu jetti immoo Sumayyaan chachisuu dhiiftee osoo awwala innuu haa argamu yoo inni awwala argame waan feete haa dubbattu jettee akkasuma dubbataa jirti mormilleen falmilleen akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Kana maraafuu Sa'iidoo hafuurri dhabame jarri lamaan gamaa gamanaa viidiyoo ima dalagaa jiranii Sa'iidoon immoo viidiyoolee dalagaa hin jiru homa namni hafuurri salli dubbataa jiru hin jiru Sa'iidoon achiin badee jira rabbiin nagaan isa haa deebisu. Kanaaf egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon waa'ee Sa'iidoo waa'ee Sumayyaa waa'ee Aayyuu kana fakkaata akkuma itti fufeetti jira rabbi jidduu isaanii haa laaffisu. Sumayyaan amma homaan jettu amma kun qubee godhee waa hunda godhee si eegaa kootu jedhaanii jirti moo Sa'iidoolleen akkuma isiin jettu harka kafalataa jira isiirree dura waan fuudheef harka irraa kafalatte amma moo innillee harka kafalataa jira moo maaliif hafuurri isaa dhabame lamaneenyaum isa rabbiin nagaan haa deebisu harkaallee walirraa kafalatanii akkasii gaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee Sumayyaatii fi waa'ee Sa'iidoo Aayyuu kana fakkaata rabbi jidduu isaanii haa laaffisu niitii afurillee fuudhu hundi isiitu gargar fagaattee haa jiraattu eenyummaanuu yeroo ammaa kana afaaniin jaarsi kiyyaa haa fuudhu masaanuu rakkoon qabu I love you masaanuu jedha malee bakka takka osoo galanii halkan takka waliin hin bulanii jechuudha maaliifi gargar fagaatanii jiraachuu wayyaa isalleef akkas wayya jechuudha Sa'iidoolleef akkas wayyaa bakka takkatti masaanuu yoo olgeette mataa isa nyaatti jechuudha. Hundu gargar fagaatte yoo jiraatte wayyaa jechuudha ofii isiitii yoo ol jaalatte yoo ol barbaadde gisee barbaadde walitti haa dhuftu jechuudha masaanuun hundi isiitu kanaafuu gargaruma osoo jiraattanitu bareeda namuu gargar fagaatee jiraatetu mi'aa malee namni bakka tokko yoo jiraate hin mi'aawu walillee hin jaalatu argaa walirrillee hin fedhuu jechuudha. Namoota duraaniti malee namni yoo jaalalaan kabajaa waliif obsee waliif irra dabree wajjin jiraatu nuyin zabana ammaa kuni waliin jaalatu jechuudha halkan takka waliin hin bullu kijibni maal godha adabni maal godha miti kanaafuu Sa'iidoo ati gargar fageessii jaartii sadiis qabaattu lamas qabaattu gargar fageessii maraayyuu jechuudha silleef akkas wayyaa isaanilleef akkas wayyaa yookaan immoo Sumayyaan bakka tokko jiraadhaa kanatti kunoo hin fedhu jetti takka hin fedhu jetti takka qalabatii godha jetti kanaafuu maraa rabbisiif haa laaffisu akkasii gaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoo yoo isinitti tole subscribe like share gochuun na jajjabeessaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa bye bye. Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.